Yoo yaa harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya oduulee galgala kana isinii qabaadhu anis mammaammeeti akkana jechuun dubbatu jira hawaasummaa miidiyaa irratti mucayyoon sheekti Hamzaa waraabde sun tana jechuun dubbatu jira suuraalee isiilee tanallee feesbuuk ilaalee kitoon irratti facaasu jiran tana ta'uu isii beeksisnee jira feesbuuk irratti laayik akka gootan baay'ee isin gaafaan sheer godhuu hin dagatina. Jaalalti foola gootatti jechuun dubbatu jira miidiyaa iskoortii taayin kan jedhu tokko ijoollee fi nama guddaa hin qabdu sheekaa fi beenxee fi qooltis teenii hin qabdu jechuun dubbatu jira jaalalti fala gootatti jirete yaa shamarran hijaaba diratteetiin nama kakkaafachiitu illee faallaa isiitii fi koortis taaniin kan jedhe gabaasa isii baasee jira akkas jechuun dubbatu jira. Ijoolleen madrasaa diin qura'aanaa keessatti hachi sheeticha fuuteetiin faallaa waan adda addaatiin jara saaltotu kun illee abaasee fudhate jirtu dubbatu jira mucayyoo yaa xiqqaate jirtu nama guddaa beekumsa qabu kana irraa uffata baaftee salphifte jirtu dubbatu jira miidiyaa hawaasummaa irratti ishee Hamzaa maqaan xuraa'ee jechuun dubbatu jira sababa mucayyoo taanaallee mucayyoon abaasa guddootti lixxee jiru dubbatu jira iskootiin taamiin kun oduulee biraatiin hanga walitti dhiyaannutu turtii gaarii.